Haaya harka fuunee akkam jirtan hordoftoota Oromiyaa Saam nagaa keessanii nagaan keenya iddooma jirtanittis naa ga'u. Egaan hordoftoota keenya viidiyoo har'aa keessatti kan isinitti argisiisu laaptooppii yookiin PC keenya irratti akkamitti Facebook irraa viidiyoo akkamitti akka daawunlood gochuu dandeenyu isinitti argisiisa. Karaa baay'ee salphaa ta'een jechuudha. Otoo appilikeeshinii akkamiyyuu yookiin sooftiweera tokkoyyuu hin fayyadamne hamma xumura viidiyoo keenyaatti akka nu faana turtan isin affeerra. Channel Oromiyaa Saamiif haaraa kan taatan subscribe gochuudhaan nutti dabalama. Viidiyoo keenyas like gochuun irraanfatinaa isiniin jenna. Gara barnoota keenyaatti yeroo darbinu duraan dursa Feesbuukii keenya ni banannaan jechuudha. Feesbuukii keessa yeroo banattan viidiyoo ta'e tokko liinkii viidiyoo kooppii godhattu. Amma fakkeenyaaf liinkii viidiyoo kanaa kooppii godhadhu. Kooppii godhadhee bakka kanaa guutumatti ba'a jechuudha. Ergasii as gara taabii haaraatti nan deebi'a. Maal barreessuu qaba? Liinkii kana karaa salphaadhaan description boxii YouTube jalas isinii keenya yoo barbaachisaa ta'e liinkii kana fbdown.net isa jedhu kana ni barreeffattuun jechuudha. Erga bakka kanarratti barreeffatanii bifa kanaan isa kana Facebook video downloader online kan jedhu kanarratti kilik ni goona jechuudha. Erga bifa kanaan kilik goone as iddoo kanarratti liinkii Facebook irraa kanaan dura yookiin jalqaba irratti kooppii godhanne sana bakka kanatti paste goona jechuudha. Amma bakka kanatti bifa kanaan paste goona. Kana booda iddoo download irratti kilik goona jechuudha. Okay. Yeroo haala kanaan isinii dhufe viidiyoon jalqaba irratti kooppii godhe sun isa kanaadha jechuudha. Akkuma isin argitan kana filannoo lama isiniif fida. Filannoo kana keessa download viidiyoo in normal isiniin jedha. Normally quality normal ta'een akka buustan yoo barbaadan bakka kana kilik gootu yoo hin taane immoo viidiyoo download viidiyoo in HD quality bakka irratti kilik gootu amma viidiyoo kana quality bareedaadha waan buusuu barbaadeef as iddoo download video in HD quality jedhu kanarratti kilik godha. Bifa kanaan viidiyoon bu'ee gala jechuudha. Haayame yeroo bu'ee raawwate ni ilaalla. Nu faana tura. Tole, erga viidiyoon keessan bifa kanaan bu'ee raawwate kilik irratti gochuudhaan open gootu. Viidiyoon san bifa kanaan bu'eera. Oduu keenya xumuraatiin Nigeeriyaatti gareen bifa kanaan bu'ee xumurameera jechuudha. Eegan hordoftoota keenya bifa kanaan Facebook irraa viidiyoo karaa salphaadhaan daawunlood gochuu dandeessu. Akka irraa barattan abdii qabna. Maarree viidiyoo keenya yookaan isinitti tole like gochuun irraanfatina. Yaadas ta'e gaaffii yoo qabaattan immoo koomentii irratti nu barreessaa isiniin jenna. Hamma viidiyoo biraatii walitti deebinutti har'aaf immoo nagaatti.